Daraakechanii warroonni bultiidhaaf muddamtan suutuma nama laalaa isumatti heerumta sana sirritti hubadhaame. Kasis isiniin jedha viidiyoon kun tana fakkaatti kan mara xiqqoo dubbachuu barbaadeenni itti daariin yookiin immoo bultiin kennaa rabbiiti garuu rabbiin namaaf eebbise malee ta'u rabbiin yoo nuuf eebbise. Ashamaa daawwattoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunda keessaniif iyyuu bakka jirtanitti ani nagaa koo galata rabbiin haa galatuun isiniin jedha walirraa fagaanne. Har'aan tana viidiyoo wayii argee tanan isarraa waa dubbachuu dhufe innis maaldha jiru jettanii shamarran keenyaaf dhaamsa xiqqoo qaba. Isaanis shamarran hoggaa isiniin jedhu shamarran biyya ormaatti biyya ambaa kanatti hojiidha dhufneetoo bultii dhaabbannuun fan xiqqoo ishii dhaamsa qaba. Innis maaldha hojjettan dheengaddamu kaleecha akkas miidiyaa irratti argitu tuukiran. Abbaa manaa jettanii yoggaa heerumtan heerumuu jechuun qoosaa miti dhugaan isiniin jedha har'a yoo bultii godhatanii boruun baatanii handiigdanii miti bultii jechuun bultiin kabajaa kanaafiyyuu abbaatti heerumta sana doo beektanii namummaa maalummaa isaa namni kun boruuf naa ta'a boruuf akka abbaatitti akka obboleessatti namaddi dhaabbata jettanii idoo beektanii gaariidha. Bultiidhuma jechuma dhageenyaaf bultii godhachuudhaaf iddoo hin taane jechuudha. Bultii jechuun kabaja. Kanaafiyyuu hoggaan uffata irraa yaasee akkasitti kaameraa dhaabeetuuf rukutu baay'ee natti dhagahame dhugaa rabbiif. Ammuma fe'aa balleessitu ammuma fe'aa janajjantuyyuu haa ta'u uffanni maaliif barbaachise irraa baasu. Yoo gorfates yoo seeraan gaafatillee hin danda'a garuu uffata irraa yaasuun maaliif barbaachise akkasitti rukuchuun maaliif barbaachise nama hundaa miti hoggaan akkana dhiirri tokko dhugaa rabbiif yoo ta'e maatii dhumarraa haadha abbaa isaallee hin kabaju dhugaan isiniin jedha. Hoggaan akkana isiniin jedhu iddoo maatii isaa akkasitti kabajee harmee isaa kabajee intala dubaraa takka akkasitti dabaddabeetu miidiyaa irratti hin baasu. Wammuma fe'e isheen nama biraa isaa janajjantuu nama biraattis wajjinaa jiraattu gaafii gaafatee yoo hin barbaanne ta'ellee dhiisuu qaba malee. Kanaafiyyuu iddoo biyya ormaatti bultii dhaabbachuu baanne yoo danda'ama ta'e iddoo biyya ormaatti bultii dhaabbachuu baanne gaariidha. Biyya keenyatti gallee akkasitti bareeda. Yoo immoo godhattan yoo nama sana beeku maalummaa isaa istiriisaa duuba maal irraa ka'e namni kun asuma onlaayinuma irratti argeetuma har'umaan tana waa'uma jaalala na gaafate mucaan kun na jaalata laphee isaa na jaalatatanii itti hirkachuu kana dhiistanii maalinni namni kun tidaadhaaf naaf ta'a boruuf iccitii koo wantoota hunda abbaa manaa jechuun qoosaa miti dhugaa rabbiif yoo ta'e isheen shamarranitis akkasuma inni dhiiratis akkasuma wanta ishee irratti arge aguugee uffisuu fi ishee saaxiluu baatee inni dhiiratis akkasuma ishee shamarranitis akkasuma. Amma garuu warroota bultiitti dhufne dhugaa baay'ee nama sodaachisa bultiin ammaa kun jechuudha baay'ee nama sodaachisa. Kanaafiyyuu iddoo wal sattaranii gaariidha wal kabajanii gaariidha uffata ishee irraa yaasee hoggaa miidiyaa fuula miidiyaa irratti ishee baasu baay'ee natti dhagahame dhugaa rabbiif baay'ee kun ammam harmee isaa kabaja hammam obboleettii isaa sana kabaja isa dhamu sana gaaffii natti ta'a. Kanaafiyyuu maal isiniin jechuu barbaadeessitan warroonni biyya ormaatti heerumtan namatti heerumtan sana sirriitti beekuu qabdu dhugaa rabbi sirriitti iddoo biyya isheetti ta'e immoo tokko immoo iddoo biyya ishee keessatti bultii godhatte ta'e namni kun warra ta'uufi baattuu dheensi turree mana maatii ishee deemti jettani mana maatii isheetti deemtee haara galfatte amma asitti eessa ishee deemti yoo ajjeesses mirga qaba kaa maaliif harka isaa jirti jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessan dhugaa rabbiif abbaatti heerumtan sana inni fakkeenya miidiyaa irratti argitaniidhuma namumaa ta'uu isheen shamarranitis inni dhiiratis isheen shamarranuma haa taatu bichaa miidiyaa irratti argitanii
heerumuu osoo hin taane fuudhuu osoo hin taane laaluu namummaa sana intala akkamiiti ilma akkamiiti ilma nama kabajuu qabeenya laalina waan murteessan ilma namaatiif kabajadha bultii keessatti iyyuu amma fee qabeenya jiraate kabaja walii qabaachuu baatanii kun akka ammaa kanatti ishee ifa baasee ishee sattaruu baatee uffata ishee irraa yaasee akkasitti baasu kun kabaja naaf qabaare amma fee qabeenya fi jaalalli waliin madaaluu qabeenya jiraachuu baate jaalalatu dursa kanaaf isiniin jedha adaraa keechan ishee akkanatti ifa wal baasu kun gaarii miidiyaa irratti gaarii natti fakkaatu bultiinis qoosaa miti warroonni shamarranii adaraa keessan amma danda'amaa ta'ee bultiidhaaf hin muddamina meessuutuma jedhaati eenyunnaa ta'aa nama kan garuu rabbitu nama eebbisa bultii beektani bultiin hundumtuu harka rabbiiti garuu ta'ullee immoo yoo suuta jennee waan kana madaallee haaluma intaan itti rakkachuu baanneen madaallee itti dhufne waan akkanatti fanama baasee akkanatti uffata namarraa yaasee nama dabadabsiisu natti fakkaatu namummaan sana mucaansu nama akkamiiti anaaf kabaja qaba maatii kun kabaja bilbila guyyaa takkaanuu guyyaa lamaan torbi tokko keessatti hin beektan namara namaa dhugaan siin jedhaasi bilbilaan dhugaa siin haasofsiisu akkatti siin haasofsiisu murteessuu qabdu garuu maalan jedhas wanta ammaa kun hin beekamu dhugaan siin silaa damma afaan dibataniiti silaa sheemsheen shamarraniitis isheen dhiiratis kanaafiyyuu dhugaa rabbii aariin jira maaliifi hundumtuu shamarranii amma yeroo ammaa shamarranii anduutu isheedha bakka waan mataateef anduutu isheedha maaliifi hin balleessituu miti hin balleessitus hin jiru dhiiratis hin balleessi amma fee balleessitu uffata irraa yaasee kaameraa fuullee kaayetoo ishee miidiyaa irratti ishee baasaare amma fee balleessitu waanuma fe'aa ta'u kanaafiyyuu iddoo ishee kana dhugaa rabbii fuute inni dhiiratis xiqqoo sammuu naanneffatee ammuma fe'ellee jeeqamu sammuun isaa jeeqamu yookiin nama haasofsiisuu dandeessu mucoo sun yookiin immoo soba ta'uu danda'a yookiin dhimmuma biraa yookiin isheedhuma ofirraa baasuudhaaf fedhiin jaalala isaanii dhumeetta kanaafiyyuu namni tokko dhugaan siin jedha fedhiin jaalalaa kunis hoggaa dhumte biyya ormaatitti waan baay'ee jira mitiiree warra rakkisu jira waan hedduu jira biyya ormaatitti hoggaa akkas dhufte mala malata yookiin mala malata karaa ishee ofirraa baasuun mala malata karaa ishee saaxileetu ofirraa baasuun mala malata kanaafiyyuu iddoo biyya ormaatitti bultii godhachuu baatan warroonni godhatan immoo namummaasa sirriitti baraasiniin jechuu barbaada eenyu namummaansaa maaf ta'a bultiidhaaf boruuf maatii koo naaf kabajaa boruuf mana koo naaf kabajaa mana koo naaf seeran naaf qaba jettanii itti seenuu qabdu warroonni heerumtanirra warroonni hin heerumne immoo iddoo biyyatti heerumtanii gaariidha yoo dheensitanirra yoo baqattanillee bakka maatii keessanitti baqattan dhugaan siniin jedhaati kanaan booda garuu isa biyya ormaatti bultii godhatanii akkasitti dabaddabu kana dhugaan siniin jedha inni ulfaata rabbi ani limmoodhuma namaatiin akkas godhe kun inni baay'ee natti dhaga'ama kanaafiyyuu adaraa keechanii warroonni bultiidhaaf muddamtan suutumadha nama laalaa isumatti heerumta sana sirriitti hubadhaame akkasis siniin jedha viidiyoon kun tana fakkaatti kanuma irra xiqqoo dubbachuu barbaadenne itti daariin yookiin immoo bultiin kennaa rabbiiti garuu rabbiin namaaf eebbise malee ta'u rabbiin yoo nuuf eebbise hundumtu kan